fi waaqa qofa bichaaf beeka. Anaa fi waaqa bichaaf beeka. Namni illee na argu Itoophiyoonni na bukkee jiran illee akka waan ani sobeetti na ilaalan. Arabadhaan dhibee koo na argite gara mana yaalatti na qaabte. Odoo ishiin alagaan gara mana yaalatti na kaachuu baattee lubbuun kiyya ba'ee ture. Dhugaan siin jedha. Adaraa warri indoomii fayyadamtan fayyadamaa garuu torbeetti guyyaa tokko fayyadamu. Ani yeroo hunda fayyadamaa ture kanaafidha. Kanaafuu inni dhaqee na tuqe. Lamaffaan immoo barbareen jira mana jaatti. Barbaree daballaqamaadha. Isaaf fayyadama. Barbarichi kan ture natti fakkaate firiijii keessa ture eeguma naqachuu ture fayyadaminaan fayyadama. Isarraan kana lamaan irraan dinnicha chipsii arabiin bitamu kanaan ofiin jaaladhu garuu isa sin nyaatu naan jedha. Kanarraan kanaaf bishaan of bukkee dhadhabee taanaan du'a kiyya. Bishaan guddaa bishaan guyyaatti bakka litira halaandi 2-3 fixu qabda. Naan jedhanii isa waan dhuge dhiqeenna keessaa yaachaadha. Sini galee kanaaf obboloota koo warri viidiyoo koo hordofaa jirtan adaraa keessan obboloota keessaniif sheer godhaa. Akkana ni goddaame obboloonni qofa goddaamu barbaadu. Annaan dhibee baay'ee cimaa keessan ture. Namaan achi garagara namaanis garagara namaan ol jedha. Nama tolu gottota jedha harka namaarraan ture. Garuu waaqayyo amma na dhaabeera. Hojii koos hojjechaatuman jira hojii koo dhiisnee na dhukkubee dheetoo hin deemne jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan obboloota koo adaraa irraa of eegaa. Eessatti deemteen jettan immoo ani mana jaartitii ba'eera. Mana jaartitii ba'eera. Hojjechaan jira hojii jechaadha. Mana siin qayyaranne akkuma namni barutti ba'ee hojjechaan jira. Achuma keessaa immoo waaqayyo na gargaare nama naa kaase waaqayyo. Namatti hin dabin. Yoo ati namatti dabde waaqayyo nama siin kaasu. Ani ittiin dabne waan ta'eef ofii natti daba waan ta'eef waaqayyo nama naa kaase bakka ani waan qabu waan ta'eef mana namaa nan galee namni na bira galee sun immoo akka dhalashiitti mana yaalaa na geessitee gulukoosii illee narratti heddee bakka yaalii gurguddaa kinii ijoollee isaatiin itti fudhadhu na hordoftee anna yaalii guddaa naa goote alagaadha ishiin anaaf ishii miti kan Itoophiyaadha na fidee mana siin qayyaranne badeen ishii bira hojjechaa jira amma ammaatti na gargaaraa jirti. Waaqayyo nama sii kaasa. Dhugaas sin jedha nama sii kaasa waaqayyo. Annaa fayyeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishmaar kafooni kan jirtan nagaa fayyaa sin jecha nagaa gooti. Hundi keessanuu baga jiraattan sin jecha inshallah boru jumu'aadha. Ijoolleen keenya kan islaamaa taatan nabii keenya irratti salawaata buusaa sallallahu alaihi wasallam. Akkasumas keessanuu baga jiraattan sin jecha akkuma seentaniin immoo laayikii yoo dandeettan sheerii godhaa jechuudha. Ergaa gabaabduu takkaan qabaa ergaa guddaa osoo hin taane maaliif ergaan gabaabduu nani qabu suni maali sagalee sanarratti dheeressuuf fedhii hin qabu itti yaa boqqolloo sana baay'aadha akka fenniisaa wayitii jechuun beeksisa. Ergaan nani qabu maali sitti fakkaata obboleessa yookiin obboleettii kiyya qidmaa dursa wanti ati gochuu qabdu maali idmee kee yookiin jireenya kee keessatti balleessitee qabdaa. Yoo waa balleessitu ta'e yoo nama baddaltu ta'e yoo nama miitu ta'e yoo haqa nama nyaatu ta'e ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef maal biree ilmi namaa kun hin dogongora addunyaa kanarratti namni hin dogongore abadan hin jiru hin dogongoruu ufiin hin jedhin hin dogongorta waan ta'eef isa kanniin kanarraa gootee yoo kan akka tasaa kan jiraattu ta'e qidmaa yookiin dursitee maal godhuu qabda beeta dursitee yookiin nama baddalte yookiin nama miite san dursitee dhiifama gaafateen sababni ni dursitee rabbi kee dhiifama gaafata itti aansa onni kee qulqulleeffata inni lammaffaan yoo nama san kan argate as nama san dhiifama gaafatu dandeetta yoo nama san kan argine ta'es maal goota tawakkaltu jettee karaa rabbiitti deebita Allah garuu dursa wannati godhuu qabdu wanni kee qofa qulqulleeffatu qabda isa kanniin kana yoo goone baay'ee ulfaata jechuudha jireenya kan keessatti waan irraa ulfaatu tokkoffaa fi lammaffaa maal beektan namni keenyaa ibaluu wallolee ibaluun akkas ta'e ibaluun miidhee ibaluu rawaa akkasaa
ilmi namaa kun beekan dogongora wanti ilma namaa irratti ilma namaa ta'ee namni dogongora eenyumaayyuu hin jiru. Kanaafuu isa tokko faati isa san hundumaa gootee of beektaa waan ta'eef isa sanniin hundaayyuu yookaan gootu ta'e no dursitee ilma namaa yookiin makluuqaa akka keetti dhiifama gaafatee inni kee qulqulleeffadhu karaa rabbii deebii rabbitti godhi isa tokkicha titi dhiifama eenyu gaafatta rabbi yaa rabbi naan isatti rabbiin dhiifama gaafata onni kee qulqulleeffattee garaa qulqulluudhaan eenyutti bootta rabbiitti balleestes ta'ee namaas baddalte ta'ee namaas miites ta'ee jechaanis nama miite ta'ee wanta ilmi namaa wanta irratti hin dogongore gonkumaayyu namaa hin jiru jechuudha. Saganniin kana keessaa yoo kanan goone baay'ee ulfaata jechuudha. Onni kee yoo qulqulleeffattee karaa rabbii keetiin deebine isa tokkoffaa inni ulfaatu wantoota akkana kana jechuudha. Tawakkal ta'e karaa rabbii deebi maaliif Allah isa si dhagaa waan ta'eef kanaafuu hundi keessanuu yoo rakkoo qabaatte onni ta'e qulqulleeffadhu nama miitee soo bira jiraachuu baate nama waa rakkoo irratti uumte soo bira jiraachuu baate yoo irraayis ka fagaatu ta'e namni kun osuma wal bira jiru wal bira addunyaarraa wal bira deema beetanii isan irraa hoo makluuqa saniif osoo hin taane rabbii keetitti gortee waan balleesti san beeyte yoo karaa rabbii kan keetii gorte yaa Allah wallahi maasiyaati balleessaati maasiyaati goote hundumarraa irraa maal taata beeta rabbi dhiifama siif godha waan hundarratti jechuudha. Inni waan inni kee qulqulleeffadhu karaa isa qofa deemi. Achi booda yaa salaam wallahi waa takka waan ni jettillee dhabdu waa yaaddes hin dhabdu waan umrii kan kee keessatti hin godhe jettee yaaddesanillee hin milkooftaa milkaa'uu dhabdu. Garuu yeroo hedduu namoonni kenna maal akka dalagan nama miidhaa asiin nama waan hin taane irratti dalagaa asiin ilma namaa kana kijibaa akkamitti jiruun tiyyaa naaf milkooftii jettat addunyaa irratti dhiistaa akiraatu akkamitti ta'a addunyaa irratti milkaa'uuf yaalta laa obbolaa kiyya obboleetti kiyya ati maa inni wanti gochuu qabdu jettu rabbitti gortee rabbii irraa dhiifama kadhattaa onneeti qulqulleeffatte inni kun yoo hin jiraanne gonkumaa baay'ee rakkisa waan ta'eef dhugaa waliin dubbanne haqa yookaan haqaan onni kan kee qulqulleeffatte yoo karaa rabbii kan deebine ta'e baay'ee ulfaata jireenya kan kee keessatti wantoonni hundi isaatu jechuudha. Taanee rabbii nu haa laaffisu hundi keessanuu turtee gaarii sagalee isin irratti dheeressuu fedhiin qabu nagaatti.